እናት ዋርሳለ ስንት ነው? እስቲ የት ነው? እስቲ ኤቢሲ ስጪ እና አይታ جرى جفتور دفت تيجي بتشان عليك يا كم دفتو نجا كساني أما أنا أفكرني سوقي أكاير جودا سوقي دمنتو وانو كتوكو بينا جمالس وانت سوقي مدرسنا سيدا وتشيسنا هاي سوقي meeshaalee tokko tokko jechuudha waan mati xiqqaadha kan binnu jumaan suuqiidhee ilaaltu jechuudha. Baaneerra aduu bokkaarra baabule aduun immoo bahaa jira. Suuqii geenye waan tokko bituuf deemna ibsaan hin bade waan ta'eef waan nyaannu waan dhabnee fi wanti nyaatamu dhaabamee dhugaas nama jedha. Beela'ee du'aan jira amma dhaqee suuqii faa deeme biddeen illee suuqiitii bitamaa daabboo suuqiitii bitamaa wanti hundumtuu suuqiitii bitamu waan ta'eef suuqii geenye waan tokko yeroo bitu sinan daawwachiisa na hordoftu jechuudha hundi keessan. Karara geenyarra deemaa jirra lafa suuqii sana yeroo geenyu sinin daawwachiisa waan tokko jechuudha. Baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa caabatanii deemanii suuqiin isaa xiqqoo ishii naannoo keenya raasechi fagaata naka baay'een deema. Kaleessa bokkaanii yeroo akka sana roobusin nu ho'inu fixeetu bokkaan nu roobee bokkaa keessan ciisa faachaa turtanii aduun sa'asiyyuu yeroo ba'u dhugaa waaqa baay'ee guba garri malee anuun mana dafqisiisaara ammoo reefu manaa beechuudha yeroo rooban naa ho'u. أبا مسر الله يلا ها من ماشي نورات ماش من يارق اللي ايش كيك كسالة ها بربرة سنتنا كيلو كيلو سنتنا بربرة ها أنت إذا لندي سنتنا من
አንድ ኪሎ ስንት ነው ምስሩ? 80 90 በስማ እስቲ አርገው የውስጥ ነው የውጭ ነው? የውስጥ አለህም? የውጭ አለ ማለት ኧረ ተው ተው اسمع مصر كيلو انتو كبريسة قلتما شاطر كيك سندران ቶሎ የሚበስል ነው ወይስ እንዴት ነው? እስቲ አሳየኝ እሱም የውስጥ ነው ወይስ የውጭ ነው? እሱ ተው እሱ ይቅርብኝ። ክኖር ስጠኝ። ሃይ ፍሬ አድርገው እስቲ ሃይ ሁን ፍሬው ሃይ ፍሬ ነረ ጃባቴ የዲ ጅረኝ ምስሪ እኒ ብየ ኬሳ ኢባብ ዲግደማ ኪሎን ተኮ ብሪ ኢባብ ዲግደማ ምስሪ እኒ አላሞ ብሪ ሰገልተም እኒ አላባ ይዘው ይምኛው ከና ብሪ ሰገልተም አንተ ሃዩ ስንት ነው ፍሬ? ሃይ ፍሬ ስንት ነው እሱ? እስቲ አምጣ ዋይት ሲንከን ይወለ ኮኒ ብሪጃተ ሚሻል ከዚህ ዳርግልሽ የቱ ነው ጥሩ? ነው ማለት ነው። ይሄ ይሁንልህ። ይሄ ሽንኩርት ስንት ነው ኪሎ? ሽንኩርት 22 አንድ ኪሎ ይሁን። አዎ በማው በስመ አብ jireenya biyya keenya yeroo suuqii deemtetti waan dabale qofa argatta. Iddoo keessatti argitu har'a yoo dhibbaan bitte boroo 110 siin jedhu. Ajaa'iba dhugaa waaqa yoom irraa gala yoom dhaabbata na baay'ee nama ajaa'iba
Hoggaan siniin jedha eengadda jechuun torban tokko hin ta'a laata. Torban tokko dura suuqiitti waan akkas akkasii biteen ture, waan akka missira kiikii kana bitaan ture. Missirri inni tokko birrii 90, inni tokko 80 ture. Kan keessaaf kan alaa jedhama gaa. Amma garuu inni alaa 90, inni keessaa immoo 120 jedhan. Waabisi kan ijoollee sun maal jedhama afaan Arabaati kan ijoolleen waan tokko irraa xaxxargan jechuudha isa bishaanii. Inni duraan birrii 60, birrii 50 ture. Amma immoo birrii 70 torbeema tokko keessatti jechuudha. Ereesa jireenya biyya kana waaqa nama dabbara bakka nama jibbisiisa. Maal iddoo tokko yoo dhaabbate mee maanii gabaan akkasii nagaruu waaqni nagaa nuuf haa kennu. Baay'ee nama jibbisiisa, namatti ulfaata. Kanaaf waan tokko nagadannee dhufne daabboon tokko illee jechuudha biyya Arabaati daabboon walitti qabamee 6 sun 5 sun riyaala tokko meeqadha Saawudiidha akkasidha. Asii garuu tokkoon isaa birrii 6 bifa sanaan jechuudha.